waamicha deeggarsa tumsaa fi arjooma tola namoomaa quuqamtootaa fi gara laafoo dhala namaa kan taatan hundumaafu. Hamiltan Miftaa Ahmad Umar daa'ima waggaa 5ti. Godina Harargee Lixaa magaalaa Galamsootti abbaa isaa obbo Miftaa Ahmad Umarii fi deessee isaa aadde Waziiraa Aliyyi jidduu kan dhalate Hamiltan Miftaa dhalatee ji'a lammaffaa isatti rakkoo dhibee bishaan sammuutiif saaxilamee maatii firaaf firiyoota maatii kanneen quuqama namoomaa qabanii waggoota 3 oliif hospitaala Kooriyaa, Xuqur Ambassaa fi hospitaala Zawdituutti yaalchifamaa turuusi dhukkubicharraa fayyuu hin dandeenye. Haalli qabatamaan amma keessa jiraatus garaa nama nyaata. Fayyaa daa'ima isaanii arganii gadda keessaa bayuudhaaf waggaa 3 oliif wal'aansisuuf waan qaban kan fixatan maatiin Hamiltan sadarkaa hammaataa daa'imni kun arra irra jiruu fi humaa harkaa dhabuun qalbii cabsitee tumsaaf fuula keessan dhaabbatuuf kan dirqamanii miti. Onnee fi sammuu ija isa mil'attee kan madeessu daa'imichi sababa hammeenya dhibee bishaan sammuutiin mataa ol qabachuu dadhabuu bira kutee daa'imummaadhaan dararama hammeenyaan daangaa hin qabne keessummeessuu fi kutaa sammuu fi qaamota ittiin qulqullaa'anii tan wal qunnamsiiftu ujummoon laastikaa opereeshiniin qaama isaa keessa kaayyamtee ammallee keessa jiraachuun yaaddoo fi gadda guddaa uumuudha. Ol ka'ee dhaabbatuuf rakkatee sabiyyummaan gidiraa hammeenya ishii jechaan ibsuun hin yaadamne dhandhamaa jiraachuun sekondiifuu gammachuu mitii haragalfii daangeeffamee gadda keessummeessuun maatii yaalchisuuf waan qaban dhadhaawatanitti ifa guyyaa kan dukkaneesse. Qaxalee waggaa 5 Hamiltan Miftaa Ahmad Umar baraaruuf deeggarsaa fi tumsa quuqama namoomaa akka taasiftan maqaa Rabbii guddaatiin isin gaafanna. Fayyaa isin hin dhoowwin, fuula namaa isin hin dhaabin, tumsaan ga'ammaa taasiftaniifis Rabbiin jazaa isiniif haa kafalu.